Isatir kate soda debeka. Hai apa kamu hejini hutan udah tua kan? Nagenyi waka jirtan sinifa itu akan nyurtu. Apa wanne singa fadnu? Soma orang tu debisi tu sominya dah ironi saat somi fititi jeshura. Kuni songa bi gila yeshun ndende kisa missing kanan tima ani mana sama sanu jedhu manti wana nu barbadu fi yaw jedhi to warga yanya chu ndende umane nama wana njira fa ina dibise kanarati akam gunu missing tima akam tefwana to kujita ido ko sara nya no hinka kamera nanu wana nya gunu sana lalu wante misir kanarati malan gochu danda'a maka abba kan ilma kana fura kulkullu waqa tokkon ni amanna amin kabajamuta jalatamuta matiwan waaqayyoon kan jalatan waaqayyo isinin kan jalat hordoftoonni channel keenya yeroo santuufi biyya keenya Itoophiyaa biyya keenya alakuta biyyoota garaagaraatti argamtan hundumti keessan akkam jirtu akkam yoo nageessanii akkamiin turtanii guyyaa har'aatiin kan nu qaqqabsiise waaqni keenya galanni ulfinni teessoo isaa aariyaam irratti isaatiif haa ta'u jechuun barbaada. Gaaffii obboleettiin keessan dhimma gaabbii irratti yaada kaaste walqabatee deebii gabaabaa kennuu ta'a. Innis maalidha? Namni tokko soomaa oolee nyaata fooniis haa ta'u nyaata warra Araboota galgala nyaachuu danda'ayyuu. Inni biraan immoo nyaata hin argatu yoo ta'e maal godha akkamitti soomuu danda'a yaada jedhudha. Hunda dursa waa'ee soomaa yookiin immoo waa'ee gaabbii dubbachuudhaan dura soomni maalidha hiikkaan imtisaayyuu afaan Amaariffaatiin soom jedhamu kun hiikkaan isaa maalidha gaafa jennee ilaallu of daangessu of dhorkuu yeroo muraasaatiif waqtii daangeffame tokkootiif nyaatota bu'aa aannanii fi foonii irraati bilisa ta'anii turuun sooma jedhama. Inni biraan immoo sooma jechuun of daangessuudha. Of daangessu jechuun immoo yaada hamii ejja sagaagala fedha foonii hundumarraa of daangessanii waqtii kana keessa waa'ee jireenyaa, waa'ee lubbuu, waa'ee gaabbii, waa'ee boqonnaa bara baraa yaaduu qofti sooma jedhama. Sooma jechuun karaa biraa nyaata yookiin immoo dhugaatii qofaa dhiisu miti. Egaa akkuma beekamu sooma jechuun nyaatas bu'aa beelladaa hundumarraa of daangessuuf dhorkuun soomadha kan inni jedhamu kun beekamaadha kun ifadha. Inni biraan immoo ejjarraa sagaagalaa yaada foonii hundumarraati namoota kallattiin tanatti kan geessan kan dogongorsan wantoota akkasii kana machii nyaata ijaan hawwii lapheedhaan haaloo qabachuu fi waan hamaa yaaduu dhiisuunis sooma jedhama. Egaa asirratti yaada kanaatiin wal qabanne namni tokko otoo nyaachuu soomuu danda'a. Keessumaa immoo special case yookiin immoo ilaalcha addaatiin rakkoo addaatiin warreen araba jiran kun warreen soomuu danda'an garuu nyaata addaa yookiin immoo nyaata filannoo qabu argachuu hin dandeenye maal gochuu qabu? Furmaanni isaas maalidha? Kanarratti immoo maal otoo ta'e gaariidha yaada yookiin immoo gaaffiin jedhu ka'ee jira. Egaa akka seeraa fi heera mana kiristaanaatti namni sooma soomu tokko bu'aa beelladaas bu'aa aannanii kanneen akka killee dhadhaa fi foon beelladoota hundumarraati bilisa ba'eedha soomuu kan qabu. Manni kiristaanaas kan nu barsiisa kanadha. Fakkeenyaatiif abbaan keenya qulqullichi Daawit gaafa soomuu ani Daani'el jedhe raajii Daani'el boqonnaa 7 kaastanii gaafa ilaaltan torbee 3 guutuu sooman ture, gadda keessan ture, foonis yookiin immoo bu'aa aannanis coomnis booknis afaan koo keessa hin seenne jedhe. Kana gaafa jedhu
bu'aa aannanii yookiin immoo bu'aa foonii kan ta'e tokkollee hin nyaanne. Inni biraan immoo kana biratti dhugaatii nama macheessullee hin dhugne jedha. Soomii jechuun isa kanadha. Yeroo soomii dhugaatiin nama macheessullee akka hin dhugamne, yeroo soomii warreen akka kullee foonii fi kan kana fakkaatan akka hin nyaatamne kun ifadha. Manni kiristaanaa ijoollee biyya arabaa jiran kana seera akkamii hojjette? Namni tokko otoo nyaatu, otoo foon nyaatu, otoo kullee nyaatu, otoo buuphaa nyaatu, otoo aannan dhuguu soomuu danda'a jennee gaafa ilaallu yaa'u alshashum zoor kan jedhamu hin baqanne xiqqoo iddoo jijjiiratan yookiin immoo hin dhokatanii kan jedhu sana fiduu danda'a. Hunda dursagaa warreen biyya arabaa jirtanii sijjammar jalqabumayyuu gaabbiin silaa onlaayinii miti kan galamu fees tu feesii qaamaan argamne abbaa sana biratti dhaqnee seera gaabbii guuttachuudhaaf abbaa naataatu ilmoo sidii ta'a jennee erga gaafanneen booda abbaan kun yoo nu simate eeyyasi simadheera seera waaqayyoo eegi abboommii waaqayyoo kabaji ittiin jiraadhu jedheetu abbaan kun barumsa yookiin immoo gorsa isaa nu barbaachisu hanga xumuraatti nuu kenna. Mikra kaa'ee yookiin immoo gorsa lubummaa yookiin immoo gorsa lubaa gorsa abbummaa sana nuu kenna. Sanaatiin booda gaafa xumura gara gaabbiitti galla. Egaa amma warra biyya arabaa jiru kana seerri mana amantaa giddu galeessa godhateera. Yeroo seerri kun ba'uu abboolii mana amantaa keenya namoota godaansarra jiran yookiin immoo akka ammaa kana godaansa biyya arabaa deemuun yeroo sana waan jiru natti fakkaatu. Seerri kunis warra kana hundumaa giddu galeessa godhatee waan ba'e natti fakkaatu. Warri Itoophiyaa keessa jiran yeroo sana barri seerri kun ba'es bara lubni itti argamu manni kadhannaatti baay'ate sa'aatii kana keessatti immoo ahizaaboonni kan itti baay'atanii fi lammiiwwan Itoophiyaa keessa jiran buddeeniif jecha nyaachaaf jecha jiruuf jecha biyyoota garaagaraatti kan akka Chaayinaa kan akka Arabootaa fi biyyoota garaagaraatti faffaca'anii kan argamanidha. Dhugumatti immoo sa'aatii kana biyyaa baanee yookiin immoo biyyaan baateenye yookiin immoo godaansarra teenye haa turuuti biyyuma keenya Itoophiyaa keessatti lafa itti duuba hin arganne yookiin immoo manni kiristaanaa hin jirre ni jira. Isaan kana illee manni kiristaanaa seera mataa ishee ta'e deebistee kan laaluu qabdudha. Egaa akkuma beekamu gaabbiin seerota mana amantaa keessaati. Seera isa kamidha? Qannoonaadha. Qannoonaa jechuun seera dambii jechuudha. Haala isaa irratti ilaalamee fooyya'uu fi sirrachuu kan danda'udha. Doogimaa yoo ta'e garuu kanama kan bahedha. Ganama kan seera tumame waan ta'eedhaaf irra deebi'uu fi haaromsuun hin danda'amu. Bifa kanaatiin seerri gaabbii kanaa immoo egaa qannoonaadha malee doogimaati miti. Isa kanaatiif fakkeenyaatiif biyyuma keenya Itoophiyaa keessatti lafa lubni hin jirre rimoota eriyaa lafa gammoojjiitti qeesii lamaa fi daaqonii tokkoon bakka qaddafamutti jira jechaadha. Isa kamtu irra ulfaata? Bilbilaan gaabbii ofii himachuu moo qiddaasee nama sadiin qaddasuutu irra ulfaata gaafa jennee ilaallu haaluma isaatiin ilaalamee kun sirrachuu fi ilaalamuu yaada qabu irratti mari'atamuu yaada qabudha. Ergaan jiru qaba. Egaa asirratti amma nuti mucaan kun sooma sagal ni dandeessi garuu foon sana immoo nyaachuu dhiisuu hin dandeessu jennee rakkoon qabu soomaa nyaachaa akkuma jedhamu jechi tokko jira nyaachaa xammaqachaa kan jiru sana yaada kana waan fiduudhaaf egaa akkuma beekamu Daani'eel faa Daawit faa kan isaan sooman bu'aa beelladaa kanneen akka aannanii fi killee kana biratti illee dhugaatii alkoolii ta'an irraallee soomaa turuu isaaniidha kan barannu malee amma mucaa kanaatiif nuti nyaadhu rakkoo hin qabu yookiin immoo soomaa nyaachuun hin danda'ama biyya arabaa waan jirtuuf jennee seera nuti baatu tokko illee hin jiru. Seerri mana amantaa isa kanadha. Ijoolleen biyya arabaa jirtan jalqabumayyuu gaafa isin gaabbii galtan wanti isin gaafatamu biyya arabaa teessee soomuu dandeessaa? Sooma kana qopheeffattee haalaatiin seeraatiin soomtee sagaddee sooma sii kennamu xumuruu dandeessaa jennee gaafanna. Hin danda'u yoo jette mucaan kun hin dhiisti. Nan danda'a yoo jette immoo haala mijeeffattee akka isheen soomtu gochuudha. Walumaa galatti nyaata warra arabaa kiristaanii tokko yookiin immoo nyaata warra ahizaabotaa kiristaanii tokko akka nyaatu hin eeyyamamu. Egaa akkuma beekamu mammaaksi tokko ni jira. Hin toleef miti hin tolfameef nyaanna akkuma jedhu isa kanadha waan ta'eedhaaf yaaduun illee lapheedhaan yaaduun dhibbaan dhibbatti nama qulleessu yoo baate illee waaqayyoon nama lakkaa kan jedhuufidha. Inni guddaan immoo wangeela Maatewos gubbaa irratti akka amantaa keessanii isiniif haa ta'u jedha. Ijoolleen onlaayinidha minaalbaata gaabbii galtanii sooma hin dandeessan taanaan sagada hin dandeessan taanaan kadhannaa hin dandeessan taanaan sooma siin soomtan yookiin immoo sagadni siin sagaddan gimmaasha haaddatanii gimmaasha filachuu ta'a.
fokkisaa ta'a waan ta'eedhaaf waxxasira yookiin immoo wal fakkii hojii wal fakkii yookiin immoo hojii wal fakkaatu hojjetama amantaa keessatti kana beektanii namoonni isinii milkaa'e yookiin immoo namoonni isinii biyyatti qofaan dhimma kana akka raawwattan isin beeksisna. Yeroo soomnu dirqama soomuu qabna malee ganama soomnee galgala nyaachuu hin qabnu. Warri hin dandeessan yoo kana raawwattan malee seerri addatti ba'ee nuti kana irratti nyaadhaa rakkoo hin qabu. Soomaan afoon Arabootaa ganama soomtanii galgala nyaachuu qabdu jennee ergaa nuti himnu hin qabnu. Kana bifa kanaatiin hubachuu qabdu jechaadha.